Ashama harka fuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakkartatti sinaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eegamtanii yoo na eegdanii ayinee nagaan qaban isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka har'ammoo waa'ee hojii harkaa qabadhee isinii dhufeetoo jira. Dhugaan isiniin jedha warri bitachuu barbaadan waggaa jiraattan atamtamaan itti fayyadamaa inni isiniin jedha. Yeroo kana keessa gatiin isaa jiddu galeessadha. Dhugaan isiniin jedha gaafan bitee galu namoonni baay'een yeroo darbe birrii gurguddaadhaan bitan karaatti nama baay'een na gaafate jechuudha dhugaa. Kanaafuyyuu as keessatti waa baay'een dubbachuu barbaada. Obsaan dhaggeeffadhaa viidiyoo kana warroonni chaayinaa laayyaantu asallatti faarwatatan garaattan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya ta'a gamanumaan affeerraa kooti. Isiniin jechuun jaaladha masoobii biddeenitti jira masoobii daabbootitu jira gundoowwantu jira. Egaa akka biyya keenya keessatti mana keessa wanti hin dubbatamne garuu qusaaqusa dubartii taatee mana kee keessa gaafa jiraattu wanti si barbaachisu baay'eetu jira jechuudha. Isaas as keessatti ni argattu kunillee ogummaa harkaatidha. Egaa akka annugaa dubbachuuf kana tamaarii ta'ee nan hojjedhaan ture jechuudha. Harka kootinii nan hodhaan ture. Ani sirriitti nan hodhaa tamaarii ta'ee sirriittiin dandeettii qaba. Ani daanteelidha numaayyuu kanan dandeettii hin qabne isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Hodhaa garuu diizaayiniin ta'e madaabaraa ta'ee maaliidhaan ta'ee kuulaa maaliin migiraan bakka wanni hin hodhine hin jiru jechuudha. Diizaayinii akkaan barbaadetti akkanas ammuma kana argee waanuma amma argee kan hababaadhaan illee jechuudha irratti hojjedha jechuudha hodhaa irratti. Garuu har'atan akkamitti akka wuddii ta'ee hundi isaatiyyuu bakka kamii akka jiru yeroo kana ammoo yeroo meeshaaleen gadi deebi'ee jirudha jechuudha. Ji'a kan warroonni ni bitan na jettan wanni bilbilli taambilee irra jira. Xalabachuu ni dandeessu bitachuu ni dandeessu isiniin jechuu jaaladha. Biyyaansa as keessatti jechuudha. Waa tokko maalan isiniin jechuu barbaada. Wannumti taaksituu waggaa irraa isinii hafee isinii bu'aa tokkodha. Baasii isinirraa qannasa malee baasii isinitti hin dabalu. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka masoobiin kunii kan daabbootidha. Masoobii daabboo kunii akkaataa laala. Fakkeenyaaf amma maal godhu odoon gatii isaa isinitti himiniin dura jala butaa jedhantu jira jechuudha. Dhugaan isiniin jedhaanuyyuu naman beekuuf fuudhadhee toodhaqe jalqaba hodhaati irratti jechuudha. Maaliif hodhaa nan hodha malee bittaa gabaat irratti hin beekuun ture. Warroota beekuun fudhadhee toodhaqe jala butaan akkana jedhanii natti argisiisan jechuudha. Isuma dhugaa yoo bakka feetanitti illee ajajattan jala butaa fi kan jala butaa hin qabne adda baafadha. Kan jala butaa suni maalinni gundoo hodhanii jala butaniituma irratti ol cabsan jechuudha. Garuu masoobiidhaan immoo gizee hodhamu hin citu. Kuni keessaa baay'ee yeroo muraasan booda kan jala butaa sun. Kanaafuyyuu kan jala butaa eeggachaa masoobii akka argattan ofii kiyyaa kanan bitadheedha baay'isawwee isiniin jedheera mana keessatti kan masoobiin kuni kuyyaadha. Gaddan bitee too galee baay'een jaaladha loggomamee jira. Gubbaa jala akka argaa jirtan kana hin nyaatamu lukni jalli loggomame afaan isaatirra loggomamee jira jechuudha. Gundoo bichaadha. Gundoo ani maaliif ittiin soraa fi biddeen hin baafachuudhaaf barbaadan isiniin jechuu jaaladha. Gundoo alalaa qabu miti yookaan akka baadiyyaatti hin fannifannu nuti meeshaalee adda addaa girgiddaa irratti akka mana baadiyyaatti magaalaan ittiin fayyadamu diizaayinii wanni wajjin isin deemu wanni mana keessatti fayyadamudha jechuudha. Masoobii biddeenii annan qabaa ture jechuudha yeroo duraanii garuu biddeen arreessa. Ijoolleen baay'een keessan natti dubbattan harka jiidhadhaan hin qabii warri jettanillee jirtanii jiidhadhaa fi miti. Masoobiin osoo itti fayyadamin hoggaa turame annugaa akka gizeen biddeen tolchee akka namaa inni qaddu annan xaragadha. Nan goggofadha jechuudha. Harka jiidhadhaan tolchuudha iyyuu xinduma kootumaayyuu hin beeku. Harka kiyya nan xaragadhee tan lixiqijee gizeerraa wadhe harka nan xaragadha malee bishaan itti gatanii akkas godhatan san hin fayyadamu jechuudha. Asuma warri dagattanillee yaadadhaa tolchaa biddeenii isiniin jechaa to'i. Kana fakkaata masoobii kana meeqan bitte jechuun keessan hin oolu masoobii kana birrii 2,000 jechuudha. Kanaan dura namni meeqan bite birrii 3,000 bitaa ture. Masoobii kana dhugaan isiniin jedha akka barbaadanitti bituu dandeessan alalaa kun takka akka qalameetii wayiiti das nama jetti ani ofii kiyyaa barbaadetan bitee jechuudha. Kanaa miti kan arreessu masoobiin alalaa qabu ni arreessadhanii kanaa miti jechuudha kan arreessu. Keessisaa bal'aadha masoobii kana keessisaa baay'ee guddaadha. Intiniin jechuu jaaladhaa biddeeniif hin bitadhee birrii 2,000 bitee garuu karaatti gizeen makiina taaksirraa illee namoonni baay'ee warri naannoo kollee na gaafatanii yeroo darbe kan ani 3,000 nan bitee akkamitti 1,000 guutuu gadi bu'e kan jedhellee ni jira jechuudha. Maaliifin kana isiniin jechuu danda'e gaafa xiqqoo achi siqxanii ni dabala. 3,500 kan bite faatuyyuu jira jechuudha. Kanaafuyyuu immoo hodhaanillee murteessaadha. Akkaataan hodhaa jechuudha. Akkuma isiniin jedhe jala butaa jira. Hodhaa qaqallaadhaan hodhamuutu jira. Warra mana fideetu jira. Warra daldalutu jira.
kana hundaayyuu adda baafattanii gundoon meeqa jechuun keessa hin ooltu gundoon birrii 300 fi birrii 30 hin bite akka argaa jirtan kana kaameera tuyyuu xiqqoo wanni godhe malee akka waan irraa ciccitaa wayii fakkaata ana ija koo ta'e illee hin beeku ofitti butee wanni ennaan garuu sanii miti hodhaan wanni toorra oole maal jedhama akka qurxatas hin taane malee gara tokko tokkoon akka qurxataa kan irra oole tuyyuu wanni dha malee hodhaamaaf homaa tokko wanti irraa hafte hin qabdu jechuudha. Hookan wanni irratti gadi buttanii ilaaluu ni dandeessanis ni jechuu jaaladha. Baay'een jaaladhe keessi isaa immoo biddeen arreessu. Eelee kiyya immoo akka argitanii eeleen kiyya baay'ee guddaadha. Ani biddeen eeleedhaan qixxeessee tolcha jechuudha. Kanaafuu biddeen akkana jalaan wanni hin gooneefaan hin jallisneefaan keessi isaas diriiradha kiyya. Warri akkasitti barbaadan illee jechuudha. Warri ijoolleen baay'een eelee hawwitanii jirtan eelee kana ni bitanna jettanii turtan yeroo darbe eelee irratti hojjedheen ture. Kanaafuu masoobillee immoo keessi isaa diriiraa waggaa ta'e nama jalaan arreessu. Dhugaan isin jedhaan biddeen rakkadhe biyyatti biddeen rakkadhe dhugaan jedhuma na jalaa arraa. Guyyaa sadiin booda biddeen kee ooluma garagarii arraa isa xiqqaasan illee miti akka badutti arraa jechuudha. Kanaafuu masoobii kana qayyaradheen isin jechuu jaaladha. Warri bitachuu barbaadan har'a kan akkuma dura dubbadhe kunuuti akkatti qadaadamee akkatti bareedu laaleen isin jedha daanteelii isaa wajjiniini isin jechuun jaaladha akkatti bareechuu dandeessan daanteelii immoo akka barbaadanitti daanteeliin kan abbaa gadaa hin jira kan adiidhaan hin jira kallattii adda addaatiin jechuudha akka isin barbaadanitti daanteeliiwwan illee guutee jira ofii keessanitti shaffanatanii kutaa nyaanni keessan keessa taa'u keessa teessifachuu hin dandeessan isin jechuun jaaladha haala kanaanidha masoobiin ani bitadhee gundoosi isa kan daabbootis immoo meeqa jechuun keessa hin ooluu gatii isaa saniifan himaa isin jechuun jaaladha kanaafuyyuu erguuyyuu hin dhaqina asuma tura kunooti kan daabbooti illee isin jechuu jaaladha kan kanarra guddaa hin jira hodhaa isaati illee immoo diizaayinii barbaadan inni jira. Isinin jechuun jaaladha egaa ka gizee himatanii 1,500 waan akkasii himatu egaa ka immoo bittaa isaa mooyyuu abbaatitti siqa jechuudha gaafa bittaadhaa gaafatanii dhugaa dubbachuuf ani hin binne ganaa wantoonni ani dura kanaan dura wantoonni mana kiyya sirreessu baay'ee waan jiruuf garuu isiniif immoo nan gaafadhe jechuudha warri bitachuu barbaadanii ani xiqqoo ishii nan tura kanaafanii garuu immoo masoobii kana cinaa jira waan ta'eefan gaafadhe isinin jechuu jaaladha. Egaa gaafa bittan immoo wanti ta'e wayii yookaan wanti taaksii irraa bu'uus ni danda'an isin jechuu jaaladha. Gaafa bittuutti dhimmamtuu fi gaafa kaan nama afaan goggogsuun garaagarummaa qaba. Kanaafan gaafiin gaafadhan isin jechuu. Egaa ka viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaataa isin jechuun jaaladha. Warri ni bitanna jettanis gatii isin karakkaree isin bituu nan danda'a. Warri ammallee deebitanii too wanni kee na gaafattanii jirtanii bilbila koo na gaafachaa jirtanii bilbilli koo duwwaa 945 handaan qotiyyaa jira 6745 dha taambileelii gubbaarra isiniifan teechisa akkasuma warri yaada qabdan doggaaraattan yaada keessa saanduqa koomentii jalatti na barreessa ana qofa biratti osoo hin ta'e warri xalabachuu barbaadan naannoo keessan irratti meeshaalee yeroo kanatti gadi bu'u kana bitadha mana keessanii isin fayyada. Egaa ka yeroo baay'ee wantuma isin fayyadadeen qabadhee too dhufa ammallee anuma faana turtii godhaa aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee.